بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وله. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله تعالى أذكركم مما يتعلق بالأخلاق. أبلغون كنا كرب كرا بريدا هالا غاري إرت رب ولد نقبه وانتي الرئيس يادا جيس بربادو هالا غاري أباتو من محمد عليه الصلاة والسلام. رب وانت إسانين وإنك على خلق عظيم. هالا غاري هالا بريدا إرت ربي ستايسي ربي جاني كما سنو اللي أمة شانتي رب وفي رسول الله أسوة حسنة جاء رسول ربي كيستي هدأنا غاري تؤسني الجراجة خناف جيتشا هالا غاري رتي أفلين جسون هالا غاري قباتون وان قدانوتي الكني قويا إرت هججو لا سيادو قبنو تهو قبايتشو لا سنكيسا haalli gaarii jechuun maal jechuudha? Amala gaarii yookiin haala gaariin khuluqni gaarii wanni jedhamu kun uma sadiin ibsama. Awwalan talaaqatul wajhi, ثانيا بذل المعروف، ثالثا وكف الأذى. haala gaarii namni tokko qabaatu jechuun awwalatti fuula ifuudha, yeroo kamiyyuu fuula ifee deemuu qaba. eegasii badlul ma'ruuf waan gaarii hundumaayyuu bakkuma jirutti gadhiisaa deemu, waan gaarii hundumaayyuu gara hawaasa isaatiif bu'aa kennaa deemutu haala gaarii jedhama. lammaffaan yoo sanis dadhabee wakafful adhaa, nafsee isaa san adaa nama gochurraa, arraba isaa namaan arrabsurraa, namaan xiqqeessurraa, namaan hamaturraa, walumaa galatti waan nama hammeessurraa arraba isaa qabutu haala gaariidha jedhama. warra haala gaarii akkanaa kana qabu rabbi nu haa taasisu. garguddaa wanni rabbi biratti miizaana guddaa ittiin nam gabrichi kaasu salaata hedduu salaatuu caalaa, sooma hedduu soomuu caalaa amala gaarii qabaatudha. akkuma Muhammad alayhi salaatu wassalaam jedhan irra wanni miizaana gabrichaa kaasu rabbi biratti haala gaariidha jedha. wanni kiiloo guddaa qabu rabbi biratti wanni miizaana guddaa ittiin, akkuma rabbiin quraana keessatti haasa'e fa'amma man saqulat mawaaziinuhu فأمه هاوية أو أما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ربي جاء نمني ميزان إساء الفاتح، ميزان إساء الفاتح نمني سنجرو أجائبا جرو غاري كيسة هذا جاء سني مال أرقم جنان حال غاري داني الرقود واني ميزان نما اتن الفاتح حال غاري قباتني ورى حال غاري قبات ربنا هذا يسو ورى قرتي أما اللي دوبا أملا بدأ الرافقات ربنا هذا يسو. أجل من سيادة سيدتي وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.